afaan Oromoo beeka. Qooyi, hayya qooyi. Afaan Oromoo beeka moo afaan biraa beeka? Amma intaloon buutetu yoo dhufte akkanuma jette. Jamiilalleen akkanuma jette. Reefullee isinitti Oromoon kutaa biraa laala amma rakkataan akkuma dhufeen akkaataa hubate. Sheekaan roobee hin du'e kan jedhe obboleessa isaatiif sagalee ta'uuf mana isaaniitti cabsanii fuudhan achi dhaquu dhaqanii ilaaluu dhorkan achi poolisiin halkanii guyyaa tuma waan godhu dhabeet obboleessa isaatiif obboleessi kee eessa jedhennaan hin du'e jedhe. Mee laalaa bannaa isin hin quuqu isin sheekaa roobee irratti xiyyeeffattee ammoo guutuun isii waan si ajaa'iba dhaqaa eessisaa achi. Sagaleen kaisaati? Laal maal inni beektaa waan maraa numa beeyna. Wanni sheekaa roobeetetti illee namoonni hedduu qeequuf waan kana bichaaf osoo hin taane waan beeyna. Rakkina waan kanaallee wanni godhe homa amma dhufee abunii kanarratti dalagameedha. Ijoolleen baaleen hedduu isi sheekaa roobeetiin maaliif aarti? Sagalee hawaasaa maa ta'uu dhabdee waan san irratti aarti. Sheekaa roobeetii miti sheekoleelee taawwan illee warroota feemasaa kaawwan illee wanni dubbii dhoorge taatee amma ta'amte kanattu osoo jarri illee ka dubbatu taatee kanatu irratti ta'a. Sababa saniif namuu dhiiseetiniin karaa deema. Fakkeenyaaf Sheekh Abdusalaam Daawwaa fakkeenya fudhanna. Gaafa kaane akkaataa isaan waa'ee hawaasa irraa itti ibsan isinii galee garte. Qixxee mootummaa faarsaa hawaasa akkasin miidhame san argaatiniin qixxee mootummaa faarsaa hawaasa san caafii deemanii irraa ibsan. Beerakaa sodaataniiru. Maal sodaataniiti? Amma fakkeenya waan nafa arrabsaa turre Abu Musaa Binfaa waan lammii biraatiif sagalee ta'aa ture. Arabaaf sagalee ta'aatiin hin turan hawaasa sibira jiru kanaaf maaf sagalee hin taane jennee arrabsaatiin hin turre. Isaan illee quuquu dhabeetii miti. Aarsuu dhabeetii miti. Hanqinni nu keessa jiru kun hanqina kana arguu dhabaniitii miti. Wanni taakkoo itti ta'e, wanni akka hawaasa kanaaf hin dubbanne isa godhe. Ajuuzaa akka amma kunoo abiyyi irratti dubbate jettee viidiyoo takkatti qabatteetiin waajjira dhayxee hiisiste kanaaf. Tokko kana. Mee abiyyiin? Lammaffaa Muhammadi. Lammaffaa immoo an Ubeydiin galatoomfadha. Jechoota isaa san keessatti bakkee sheekaa roobeetitti illee namuma kalaahee naqarsi summiin jirutu jira. Koomantiidhaan isaan keessaan barreessan akka inni jecha haasa'uma awwaalaa sanuu haguma irraa ibsisanuu akka hin ibsineef namoota hedduutu tattaafachaatiin hin ture. Mootummaadhaan wal doosisuu namni dhuunfaadhaan yoo lalte numa akkam nu godhe firoo gaafa kaani maqaan dhayini nama dhuunfaatiin wal gallaan gama mootummaatitti jedhe. Ambaaleen keessaa namni haga kiyya mootummatti hirkatee abbaa fedhe waan fedhe godhuu danda'u hin jiru. Amma namni yookaan safaraa keessa deemee qabalee ganda keessaatti obboleessa qabaatee wannaa qabaatee akkana shaaqaa banu kana. Ara kiiloo keessaa qabanillee yoo osoo wannaa akka ta'u taate bifa mootummaatiin maaliif fideetiin waa'ee hawaasaatiin wal qabsiisee nama dhuunfaa tokko mucaa kana mana hidhaa galcheedha. Gabaabatti sani jara na dhaloota qubee ta'a malee dhaloota udeen ta'ina. Akkaataa amma mucaan kun itti hidhame hawaasa keenya irratti illee waan rakkoo ta'uudha. Ziyaad dhagee waan dhugaati. Ani bar wanni asi jaala dhufu ijoo haasofta. Akka dubbii haasofta. Dhagee ziyaa sitti maal. Sheekaa roobeetu wanni inni takkittiidhaan ibidditti qabatee obboleessa isaati sagalee ta'uu dadhabee sheeka obboleessi kee maal ta'e jennaan hin du'e jedhee maali beektaati. Ukkaamsiidhaara. Sodaat. Ukkaamamanii wooma jechuu dhabaaf jecha ittiin akiraatiin ibsan. Jecha ittiin akiraatiin. Dayyuusonni beerri baalee ammoo kana hubachuu hin dandeettu. Beerri shabara baalee kaasiruu miti. Kabiyya jiru tokko beerran gurguddaan lafarra yaa'u kun jazbaan udaan isaa makiinaa garagalchu. Wan jarri haasa'u ol koree waan jedhu dhageetteeti. Sheekaa roobe maaliif hin du'e jedhe. Sheekaa roobe maaliif hin du'e jedhe. Mucaa maaliif hidhame jedhu warra. Jibbaa sheekarraa qabu beera baalee ka biyya taa'u ka mootummaa wajjin hojjetu kana. Baddeen. Albeen irraa cidhu luka. Ani luka isaanii tallaaja darbadhee luka nyaadhaan. Si gala. Intaloo sanirraa kaasii warruma hedduu agarra. Amma reefu warri asirra ol bee maal jedhan beektaa? Salaam alaikum. Sheekaa roobee xaarre. Sheekaa roobee abuun hin deenu hin jedhe. Mee sheekaa roobee maatti aarte? Obboleessa isaa irraa cafaqaa jiranii, obboleessa isaa irraa tumaa jiranii. Waan ittiin ibsatu dhabee obboleessi kiyya hin du'e jedhee sagalee obboleessa isaa akka dhagahamtu godhe isheetichi kun galateeffamuu qaba moo isaan komachuu qaban. Fira isaaf godhanii jira fira abuuni namni abuuni hiisise jara namni abuuniin fira ta'uu fedhullee isaanuma ammallee as deebee sheekaa kana kophaa isaa darbanii sheekaa obboleessa isaa hiisise. Mee namni obboleessa hiisu hin jira duniyaa kanarra. Udaadhaan haadhara udaan garbuu si gala. Wallaahi anganaa isin kabaju ganaa isin hin kabaju dhugarratti abbaa fedhe hin kabaju.
warri roobee ammoo maafiyaan roobeen akka jirtu ani mataa kiyyaaf roobeen hin galu gata biin keessaan galaan zooree duuba sadi adaabbaan galaan ila asirratti hin fitadha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ila asirratti hin fitadha. Amma fakkeenya hawaasa kutaa biraa irraa mootummaallee qeequ hin jira. Garuu sa'atii kanatti Baaleen keessaa namni mootummaa qeequ tokko hin jiru. Maaliif dhabame beektaa? Abiyyi wayii 4 kiiloo magaalaa Finfinnee keessa taa'ee Baaleen akkasitti quba qaba. Ummata yartuu tanatu waan achi keessa jiruuf. Gadi galoo kanatu achi keessa waan jiruuf. Asli fakkeenya fudhu. Asli abbaan isaa biyya jira. Dhibba mootummaa kanatti dhikkim godhee itti hima. Jawaari wajjin taa'ee mari'atti. Namni maatii isaa dhageettanis. Hin jiru jechuudha. Roobeen keessatti namni uummata keenya bitaa jiru warra roobee kana haara. Wanni Baaleen ashkaraa jiru jara kare hattuulee. Sigala Abiyyi miti. Abiyyiin bilisa. Sheekaa roobeetu Abiyyiin akka bilisa ta'e beekee Abiyyi deeggara. Abiyyi hin deeggara. Hattuu tana garuu hin deeggara. Leebooti. Yaa guddaa jira bar roobeen keessa wallaahi ka uummata keenya sagalee uummata keenya uqamsi. Arraba osoo hin taane qeequu osoo hin taane murtiin amma intaloon tuni mucaa kanarratti murte kana murtiin isii irratti deebuu qaba. An akka nama 3-4 yoo ofitti daballee jenne Itoophiyaa keessatti wanni birriidhaan dalagama. Wallaahi billaahi an akka kiyyatti haga barbaachisan Yomba support kacho ya mayomba. Support yang bona kana. Mabiyyi hindeegara hetu mabiyyi hindeegaru isi wari deegara mafia kan ke saya am support goru. Siyaasa keessa seenuun barbaannu saatii kanatti. Mabiyyi deegara firoom sanyennan hindeegaru mabiyyi. Nama biasa. Ya shode me dhagay nuti gubanne Abiyyi. Munir dubbadhu me ko muniri kenna. Meko shode waima shode dhagay. Itoophiyaa sake Abiyyi hojii isaa jaalanneeti miti rakkanneeti rabbi rakkoo ganda keenya jiru kana ganda keessa naafitu. Jaalannee Abiyyiin beekarreechaa jirru. Nuti shode rabbeeli. Ayyashi itti fufi ziyaad na cara namaa kenna. Munir dubbadhu. Munir moo kiyyaadha. Munir dubbadhu kalas kaafatte. Dumartii namarratti hin deema. Oduun guddisuuti yaaduma firoomsaatii fi yaad qabadheetiin deema. Hubadheetiin ol seene. Inni barbaachisu gurbaan miidhama guddaa keessa jira. Yaalaas harkachaa jiru baay'ee reebamee laaffatee jira. Gaafa du'ee miti kan dhufee himu naa dhaqqabaadha jedhee bifa inni itti hime yoo dogongora qabaate illee yeroo ammaan tanatti biruma kutan malee irra deddeebi'uun barbaachisaa miti. Maaliif akkana himee maal akkasii himee jee dhumate bakka boruu qeeqtan sheeka roobee ni jira asirra jira boruu dhuftanii adda ajandaa godhattan amma mucaan garuu akka odeeffannoon dhagayaa jirutti haala cimaa keessa jira. Haala cimaa keessa jira. Yaalaa harkachaa hin jiru. Gadi baheellee akka yaalaa harkatu irratti san irratti yoo sagalee taatanii iyyitaniif bareedaadha sheeka gobbaatiif. Kana achi garuu waa wallaaltaniiti miti waa hunda wallaaltaniiti miti. Yes dhibbarraa dhibbatti akkaataan itti hime nuti illee rifannee addunyaa guutuun rifatee dogongoraa isa waliin beeyna homaa rakkoon qabu. Garuu kana namaa qotaa jiru namaa bakka mucaan lubbuun bahaa jirtiidha bakka. Kana jennaan kanarra dhaabbadhaa dubbadhaa dhumate kaanitti deebitanii. Tokkoffaa irra wanni beeku qabdu Muniri nama jabaa nama ilaa Yamanitti Oromoodhaaf hojjetu keessaa nama tokko fakkeenya hawaasni ni ka'a. Namni tokko obboleessa kee yoo tumaa jiraate obboleessa kee namni tokko gama yoo tumaa jiraate maal jettee dhuftee haadhateetti himta. Obboleessi kiyya du'e jetta. Afaan Oromooti bara obboleessa kiyya ajjeesanii jettaan eenyufaat tumaa jira abalu jedhan. Obboleessa kiyya du'een inni jedhe sheekaa roobeetanum. Bantu tilleen gaafte qonni qammachatu. Firoomsa uummata keenya kana laal mee asirratti uummata keenya kana waa dhaqqabuudhaaf waa hedduu fayyadamtanii beektaa. Ani yeroon sagalee ta'u warra Liibiyaatiif Yamaniif Saawudii mana hidhaa keessa akkasitti keessaafuu madaan ni yaadattan feestaalaa sanii nama kumaatamaa dhume kan namni gaamba footoo maxxansu guutuun irra guddaa warraachi keessatti dhume. Maali ni beektaa? Waan biraa dhiisii jecha kana qabadhaa. Waan biraa dhiisiiti. Footoo nama tokko amma fakkeenyaaf namni 10 yookaan namni 20 yoo du'e footoo dur takko yoo fayyadamte footoon fayyadame
itti himeetiin fayyadamanii beektaa footoon kuni kan duriiti garuu irra nama diidamiitiitu lubbuun bahee jira. Aboola guddina akkanarratti jira. Jeetiin garuu waarningiin kaayaaf akeekachiisa footoon kun akka hawaasni hafe kabiraadhaaf sagalee ta'uufiin fayyadame malee footoon kabiraati jeetiin wanta jaabe asoo beekaniiti asoo dubbisanii asoo sagalee xiyyaar kaniiti footoon kun kabira 2023ti 2020 bara afaanin tiimu jira bara asoo wali tiimu jiruufi ani manni kun gidee footoo sanar keessoo kenneese warra hafeef akka sagalee ta'uufiin itti fayyadamu uummanni keenya mata jabaata bakka sheekni roobee obboleessi isaa du'aa jira. Saniif sagaleen isaa akka dhagayamuuf akka lubbuu isaa baraaramuuf jecha kana fayyadamee bira kutaa dhumate akkasiin jaa galatooma. Akka galatoome firoo abboo kaata koomantii illee na barreessanii beektaa asirratti naasayina waan kana keessan kottadhanii waan nuu kennanii nuu qaamsoo dannatti fakkaate ila waan fedhan nuunaan jira waan fedhan nutti illee himan ayyara jedhani koomantii keessan barreessaa jiran. Ila koi waan dhageeffadhu koottaa jedhaa jiran jedhi hin dhaynaa waan jiru san wallaahi billaahi tanattanne himna. Wallahi yoo isin wanta waa'ee sheeka gobbee keessaan dhaxxanii keessaan qabbanooftanii gubboo nyaattan nuti hin dhiimu. Galgala irratti hin dachaan fuloo dhagayaa jiran yoo waan akkasii kanutti sheekaa. Mucaan keessaan qabbaneessitanii Ziyaad dubbii gabaabsinaa hayyeeshi inni fadhaa isinitti nuti namaaf keessaa bitamu miti. Nuti ijoollee xixiqqoodha. Warra baaleef jedhee waan baay'ee hojjeti. Ijoollee gaafa madda olaabu miiliyoona deddeeguuf jechuun nuyi. Namni hin beekne keerreyaa gammadaa dhaqaa gaafadhaa. Nuti waan baaleef nama baalee kamidhame miti nama Oromoo kamidhame rabbirrii takka hin barbaannu barbaaddu abbaa marxoo hidhanii jaarsa. Mana hidhaa haadhaa bani.